Seenaan Moo'iboon Baqqalaa akka malee dheeraadha. Waliif fo'urram waliif oowwayyi jechuudhaan namni dimimmisa barii jedhu tokkoon waa'ee Moo'iboon Baqqalaa kan beekurraa akkana jechuudhaan nu biraan ga'iitiin jira. Moo'iboon Baqqalaa hojjetaa dhaabbata Itiyoo Telekoom yeroo barachaa ture bara TPLF muummee fayyaan Yuunivarsiitii Jimmaa gahee osoo achi barachaa jiruu yuunivarsiitii keessaa qabamee Finfinnee mana hiraarsaa Qilintoo jedhamutti hidhameetiin ture. Achi bahee barnoota isaa hanga biroonfataadhaan ugguramee ture muummee barnootaa jijjiirrachuudhaan dhuunfaatti baratee xumuree magaalaa Finfinneetti dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa osoo hojjetu kitaaba asoosama mata dureen isaa Dorroba jedhu barreessee ummata isa mararsiifatuuf haala dhugaa ummatichi keessa jiru barreessee ummataaf nama gumaache ture. Utuu kanaan jiruu waggaa darbe ammoo yeroo lammaffaadhaaf bakka inni kireeffatee jiraatu osoo gara hojii deemuuf jedhu waraana mootummaatiin qabamee waajjira poolisii magaalaa Burraayyuu aanaa tokkoffaatti badii tokko malee ji'a ja'a oliif dararamaa tureetiin ture. Achirraa erga bahee ammoo har'a waggaa tokkollee hin guunne hojii idilee isaatti deebi'ee osoo hojjetu ummata rakkatanii fi miidhamaniif miidiyaa hawaasaa irratti ummata kana haa gargaarru jechuun nama tumsaa turee fi maallaqa hojjetee argateerraa waan qabu guutumatti ummata kanaaf gumaachaa nama ture tahuu namni isatti dhiyeenyaan beeku kun ni hima. Haala kanaan durii irraa adda kan ta'een ammoo guyyaa edaa kaleessa galgala magaalaa Finfinnee bakka inni kireeffatee jiraatutti rasaasa lamaan dhaanamee hospitaala seenee yaalamus lubbuun isaa garuu hafuu hin dandeenye. Mootummaan kun mootummaa bara aangoo isaa xumure aangoollee hin jennumaaf naan mootummaan kun jalqabuma irraayyuu mootummaa yeroof qaamonni garaagaraa dhufanii gara cimsaatti nu ceesedhanii akka amaanaatti irra kaawwatanidha jechuudha. Mootummaa jechuu hin dandeenyu jalqabuma irraayyuu. Harki Moo'iboon Baqqalaatti dhukaasee ajjeese nafxanyaa osoo hin taane Oromoodha jechuudhaan dubbatam. Nafxanyaan maalummaa Moo'iboon hin beektu jedham. Jalqaba yuunivarsiitii Jimmaarraa qabamee akka hidhamu kan godhellee Oromoodha jedham. Bara darbee qabamee akka hidhamu kan godhelleen Oromoodha jedham. Ajjeechaan dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa irratti raawwatame nama Oromootii miti kan Ormaatiyyuu baay'ee gaddisiisa jedhee yaada jechuun namni isatti dhiyeenyaan beeku kun yaada isaa asirratti nuuf dhoobam. Erga duunee waliif boonyee bu'aan buufnu tokkolleen hin jiru. Osoo jirru osoo kan waliif boonyu ta'ee garuu badirraam wal oolchina ture. Keenya dubbiin faallaa kana ta'eetu dabarsinee du'aaf wallaataatiin jirra. Baraan gahaa nama keenyaa dhabneetu kichuu fi jajjaboo Oromoom du'a isaanii lakkoofna jedhama. Ayii ergamtoota PP garaacha keessaniif jettanii maaloo hayyoota Oromoo hin fixinaa. Birriin akka dhumuu fi aangolleen akka dabru hin dagatinaa jedhama. Addi bilisummaa Oromoom ABO'n ibsa kaleessa galgala baaseen akka jedhetti miseensi gumii sabaa ABO kan ta'e Moo'iboon Baqqalaa galgala kana mana jireenya isaatti rasaasaan rukutamee yaaliidhaaf hospitaala jiraachuu odeeffannoo haasaa keenyaan nu dhaqqabirraa hubanneetiin jirra. Miseensii fi qondaalonni ABO hedduu biyya kana keessatti haalli wal fakkaataan isaan irra gaatiin tureetiin jira. Ammas ABO'n gocha akkanaa addatti miseensota isaa fi qondaaltota isaa irratti gaammatamee raawwatamaa jiru kanam balaaleffataa haala miseensi gumii sabaa ABO Moo'iboon Baqqalaa irra jiru duukaa buunee odeessa guutuu yoo argannu isin beeksifna jechuun ibsa baase kanaan Oromoo hubachiiseetiin ture. Sana booda ammoo miseensa gumii ABO kan ta'an obbo Baattee Urgeessaa jedhama. Haakimoonni waan danda'an yaalaniitiin jiru oolchuun garuu hin danda'amne. Jaal Moo'iboon Baqqalaam boqoteetiin jiram. Qeerroon saba isaatiif jiraatem osoo fiigee hin quufin galaafatameetiin jiram. Hadhaa gabrummaam jaalakoo nagaan boqoddu jechuun yaada isaam maxxansam. Du'uunsaa erga mirkaneeffatameen booda namoonni baay'een gadda isaanitti dhagahame bifa adda addaatiin maxxansaatiin turani. Ayyaa lataa kana yaaga mucaa garraamii garaa qulqulluu kan xiqqaa fi guddaa kabaju kan dhugaa haadha hiyyeessaaf quuqamaatiin oolu kan hidhamuu fi ari'amuu irratti jiruu dhuunfaasaa jiraatee hin beekne har'a daandii gubbatti rasaasaan rukutanii ajjeesaniitiin jiru. Moo'iboon Baqqalaa Waaqayyoon dhiiga kee haa safaru lubbuun kee bakka qabbanaa haa boqottu jechuun lataa kana iyyaagaam
yaada isaa maxxanfatama. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo namoonni baay'een gadda obboleessa keenya Moo'iboon Baqqalaa bifa garagaraatiin gama fuula Facebook isaanii irratti katabaatiin jiru. Honni hedduu si yaaddessuuf si gaddisiisu waa'ee egeree Oromooti. Haala kanaan garamitti deemna amma guyyaadhaa gara guyyaatti tola deemaa keenya dhabaa guyyaadhaa gara guyyaatti qaroo keenya dhabaa bifa kanaan ajjeechaa guyyaa guyyaadhaan dhagahaa ajjeechaa guyyaa guyyaadhaan odeessa garamitti deemna wanni jedhu baay'ee waan si yaachisudha. Ammoo ajjeechaa raawwatamu kana keessatti callisni roga maraan jiru hundaa ol hiree saba kanaa yaaddessaa taasisee itti fudha. Moo'iboon eenyutu ajjeese dhugaa gamaa gamana qabuun hin danda'ama ta'a garuu dhugaa awwaaluun hin danda'amu. Kaleessa sola deemaa Oromoo meeqa ajjeese dhugaa awwaaluudhaaf yaalaa turmee jira. Har'as waca Facebookiidhaan dhugaa Moo'iboon hin dhokatannee hin yaannu. Olola gamaa gamanaa walirratti oofamuun dhugaan Moo'iboon hin dhokatannee hin yaannu. Dhugaan Moo'iboon inuma ba'aa yeroo isaatti gumaan isaas immoo inuma ba'aa inneeti kan abdannu. Garuu Moo'iboon maaliif du'ee waan jedhu kaasuun barbaachisaadha dheeta yaadan. Moo'iboon hatee hin duune, Moo'iboon saamee hin duune, Moo'iboon yakka raawwatee cubbuu raawwatee miti kan inni du'e. Moo'iboon ejjennoo isaatiif kan inni du'e. Kaayyoo ganamaa, kaayyoo itti amane, kaayyoo qabsoo Oromoo, kaayyoo Oromoo ifatti baasu itti amane sana baatee waan socho'eef sanatti waan cicheef kan mucaan ola deemaan kun kan inni wareegame obboleessa keenya kan nuti dhabneef kaayyoo itti amanee ganamaa kaasee tarkaanfachiisaa ture sanaaf kan kaleessas itti gatii kaffalaa ture. Jimmatti yuunivarsiitii irratti ari'amee, Jimmatti hidhamee, Maa'ikalaawwiitti hidhamee, Buraayyuutti hidhamee, iddoo garagaraatti rasaasaan waadamee boombiin itti darbatamee maal jedhee kana hundumaa kan inni gochaa ture kaayyoo itti amaneefidha. Har'as rasaasni sadii duubaan isa seentee lubbuu isaa nurkaa galaafatte kun nu duraa nyaatte kun kan isheen itti dhukaafamteef sababa kaayyoo isaati, sababa ejjennoo isaati, sababa Oromoodhaaf hin jiraadhaa jedhee murteesse. Haqaanan qabsaa'ee sababa murteesseefidha. Moo'ibooniin kan nu duraa nyaate ejjennoon Moo'iboon maal fakkaataa waan jedhu kan inni kanaan dura dubbataa ture irraa hubachuun ni danda'ama. Viidiyoo tokko kan inni kanaan dura turtii ONN waliin taasise irratti dubbataa ture irratti yaada isaa dhageenye haa deebina. Mootummaan sun akkuma gara aangootti dhufe isinin ceesisa jechuuti beekamtii argate sanaan immoo humna waraanaa jabeeffateetu bakka garaagaraatti ajjeechaa hidhaa sukkanneessaa geggeessaa asiin ga'e jechuudha. Mootummaa sirna dhabeessa mootummaa gocha farrummaa lammii nan bulcha jedhu yookiin lammii biyya kanaa irratti raawwataa jirudha jechuudha. Amma gara erga filannoo darbe hin yaadattoota filannoo sababa koronaatiin dabarsanii labsii mataa isaanii labsatanii labsii sanarratti jaarmiyaan itti amanan jiru, lammiin biyya kanaas itti amanan jiru jechuudha. Sababa koronaa lafa keewwataniiti filannoo gara hin beekamnetti dabarfatanii innumtuu dhume jechuudha. Innumti seerri kaawwatan sunu. Mootummaan waggaa 5 filannoo gaggeessee yeroo ta'eef biyya kana bulchaa mootummaa dimokiraasii hin ta'in malee seerri kana lafa kaa'a seerri biyya kana jechuudha. Isuma sana hanqataniitu filannoo osoo hin gaggeessiin biyya kana humnaan afaan qawweetiin ukkaamsaniiti kan isaan bulchaa jiran jechuudha. Yoo argita ta'e guyyaa takka Oromiyaa keessatti bakkatti namni tokko hin oolu hin jiru jechuudha. Baadiyyaa fagoo Oromiyaatu ilaalte baha Oromiyaa, kibba baha Oromiyaa, lixa Oromiyaa giddugaleessa bakka garaagaraatti namoota guyyaa guyyaatti duusoo argite maanni biyyi kun biyya akkamii keessa jirra si jechisiisa jechuudha. Mootummaa akkasiiti ani mootummaadha, mootummaa dimokiraatawaadha sin ceesise jedhee biyya kana keessaa ture jechuudha. Kanaafuu bu'uurumarraa mootummaan kun jalqaba gaafa dhufuyyuu isin hin ceessa jedhee dhufuyyuu malee erga gara aangootti dhufee immoo gara humnaan deemuuf ijaaru waraanaan biyya kana ukkaamsuuttidha kan inni deebe. Ani mootummaa dhallee jechuu hin danda'u jechuudha. Mootummaa sirna dhabe, mootummaa sirni hin jirre nama hidheellee manni murtii bilisa baasee mootummaa nama hin baasne keessa jira jechuudha. Yoo argiteettu ta'e hidhamtoota amma mana hidhaa jiran hedduun isaanii mirga wabii kaffalatanii erga maallaqni kaffalame manni murtii ajaja baaseeti poolisiin qabee kan inni taa'u jechuudha. Kana gaafa ilaaltu mootummaatu biyya kana jira moo garee wayiitu biyya kana akka barbaade godhaa jira kan jedhu gaaffii sitti ta'a jechuudha. Qaamumti isaanii bilisa godhee ka'e qaamni isaanii kan biraa immoo asii hin baatanii jedheeti kan bakka garaagaraatti immoo argiteettu ta'e yoo mana hidhaa Burraayyuu irraa bilisa ba'anii bakka sana dabarfamanii sulultaa geeffamu. Yoo sulultaa irraa haa ba'an jedhamu achi dabarsanii yookiin
kiiloo 6 yookiin dukam waan akkasitti dabarsu galaan waan akkasii sirna akkasii keessa jira jechuudha. Kanaafuu biyyi kun mootummaa hin qabdu ka'umsumarraayyuu amma immoo daranuu haala hammaataa keessa mootummaa sirna dhabe mootummaas jechuu hin dandeenyu garuu kanumti jiru kun garee yeroo isaa fixe kun lammii biyya kanaa keessumaa lammii Oromiyaa irratti waan raawwataa jiru waan addunyaallee akka miidiyaa walabaa hin qabne waan addunyaan illee hin argine ukkaamseeti lammii biyya kana akka hin taanetti geggeessaa jira jechuudha. Gabaabsineetuma waa'ee wareegamuu Moo'iboo Baqqalaa kaasuudhaaf bu'uurri rakkoo kanaa maali? Falli isaa maali jedhee osoo bira dabarree gaarii natti fakkaata. Oromoo maaltu kanaan ga'e? Oromoon waggoota 4 darban kan sirna isaa duraa olii caalaa maaliif wareegama? Maaliif hidhama? Mana hidhaatii baafamee maaliif rashanama? Qe'eensaa maaliif irratti gubataa? Namooti piroofaayilii guguddaa qaban qaroo saba kanaa ta'an maaliif ajjeefamu? Jennee yoo kaafne rakkoon bu'uuraa maalii? Uummati keenya kan sirriitti beekuu qabu. Garaagarummaa siyaasaa dhaabota Oromoo lakkoofsaan 5 hin caalle lukka. Igalee? Tu uummata Oromoo nyaachaa jira jechuudha. Dhaabii Oromoo amma maqaa dhooftu ijoollee qawwee qabattu malee meeqa? Sadii. Dhaaboti 3 fi gareen qawwee qabatee jiru ka bosona jiru waliin dubbachuu dhabuun Oromoo miileena fi gaaga'uutti jira jechuudha. Oromoo miileena qe'eerraa buqqisuu jira jechuudha. Qe'een Oromoo ontee qe'een Oromoo saamamuutti jirti jechuudha. Eenyummaan Oromoo diigamaa jira jechuudha. Sababa namooti 10 hin caalle lakkoofsaan olaalta amma garee siyaasaa kana hoogganoota isaas walitti daatu hamma isaanii baay'ina isaanii walitti namooti 10 Oromoo bakka buuna jedhanii Oromoof qabsaan kaayyoo Oromoo baatanii deeman walii galuu dadhabanit Oromoo mileenni guyyaa guyyaan dhiiga gabbaraa oola jechuudha. Bu'uurri rakkoo Oromoodhaa kanadha. Warri mootummaas warri garaa qabsaa'us garaagarummaa siyaasaa akka dhibee fanxootti walitti dubbatu dadhabu akka dhibee fanxoo walii dhoksu wal sodaachuu walitti dubbachuu dadhabuun ilmaan Oromoo kan boru Oromoon abdatu reeffa lakkaa oolla jechuudha. Kanu furmaati isaa oo danda'ame bakka amma jirru kanatti umaatiin Oromoo dhaabbatee Oromoo irratti qe'een gumachuu dhaabbatee buqqaatiin Oromoo dhaabbatee dhaaboti siyaasaa maqaa Oromootiif qabsoofna jedhan mootummaa waliin mootummaan maqaa Oromoo himatu dhaabota siyaasaa waliin garee qawwee qabatu waliin mari'achuu kana achi haalli kunoon jijjiiramin Oromoon gatii kana olii kaffalaa anna kan itti deemnutu na sodaachisa jechuudha hoo kun jijjiiramuu baate. Yaa har'aan kanaagam bakka iddoo dhaloota isaatti geeffamuudhaaf magaalaa Finfinneerraa reeffi isaa fe'amuudhaan gara magaalaa Naqamtee imaleetiin ture. Achi boodas akkana jechuudhaan namoonni akka achi gahem nutti himu. Yeroo ammaa kana Moo'iboon Baqqalaa gara iddoo dhaloota isaa magaalaa Naqamteetti geeffameetiin jira. Moo'iboon nama hundumaa ija tokkoon nama ilaalu ture. Jaalla Oromummaa nama hundaaf nama qabaachaa turedam nama hundumaa gorsuu fi dubbii qajeelaa itti dubbachuu malee guyyaa gaafa tokko afaan isaa keessaa wanni hamaan bahee kan hin beekne ta'uu namoonni isa beekan namoonni isatti dhiyaatan ragaadha bahu. Hiraarsaa mana hidhaa Qaallittiitii fi Qilintoo hundumaa dandamatee abidda Qilintoo sana dandamatee reebichaa fi gidiraa mana hidhaa hundumaa dandamatee nama har'aan tana eege ta'ullee garuu halkan edaa jechuudhaan rasaasni naannoo mana isaatti itti roobee lubbuun isaa galaafateetiin jira.